Dani nama takkan sodaadhu nama ni kabaja dhiira ta'e dhala maal nama of hin kabajne uumam kabaju. Maal anis nama atis nama yaani wartii fi dhiira addaan baa'u malee nuti baatuma sagal garaa teenye yaa abbe as bahiiti natu mikaa wallaalla innaa sana jechuudha akkuma niitii keetii atis niitii keetti dabalamuu yoo feete jechaadha. Warri magaalaa kanaan jirtanii ni beektanii shirshirraa godhaati namticha bira akkanaa ga'u naaf godhaa jechuudha. Ana kophaan adoorsisu uumaan qabdu haati sabkee bara amma jaarsi biraan jiru hin doorsisnaa akka namoota kaanii nyinyi jechaa olti mee na tuqeti dhiirummaa kee gaafuma sana arginaa jechuudha. Badiin kiyya maal nama hin geenye kunoo ni agartanii magaalaa kana keessatti bakka utaalcha isaanis bakka haflaa isaanis bakka maalii isaanis takka irratti mul'adhu nama kana. Yoo namni du'e hin dhaqa, yoo namni dhibame ni gaafadha, yoo namni dahe ni gaafadha. Kanarratti malee ani bakka hoyii fi bakka utaalchaa sana takka hin jiran. Maaliifiyyuu namni biyya kanaa walumaa ciiseen bulu maalumaaf namnuu dalagatee ol galaa maalumaaf dhirsaaf niitiin walii galaa isinitti jedha namni biyya kana. Inuma aada bakka jiruu isaa dhiisee jiruu namaa akka waan jiraatu har'a maal nyaatte, har'a maal uffatte, har'a eessa oolte kana nama magaalaa kana keessa jiraatu damaana jechuun waasii akka waasiitti nama mana qabu nama maatii qabu araballee haa ta'u waasii sii goona akka ishiin shanaffaan kun silleen tuqnee haa baatu jedhanii na kadhataa jiran. Ani immoo morma kiyya cita malee kanatti siin galuu har'a baatee ana kana yoo harka biraan na balleessifte maal beekaanan isaan amanee achiishii baasa ilmoo kiyya mana kiyya soo jette maa dura erga manaa dhuftii jechuudha. Egaa hordoftootaaf kabajamtoota keenya samuun waan isinirraa badee jira waan isinirraa badeef dhiifama isiniin jecha waan hin badeef egaa isiniif ibsuuf yaalaa jechaadha. Assalaamu alaikum ashama harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan kuu jirra jirtu bakka jirtantii nageenya kiyya isin haa qaqqabu jecha. Egaa har'a immoo waan haaraan isinii dhufee jira jechuudha. Viidiyoon samuuna gadhiise irrattis agartanii jirtu. Namtitti shanaffaa akkanaaf qabamtee jirtu hundi keessan quba qabdu jechuudha. Akkuma isiniif ibse namtittiin haadha ijoolleeti isiniin jedhee jira jechuudha. Ka shanaffaa kun ka ergamtee dhuftee jechuudha. Kanas ta'ee sana komantii immoo dubbisee jira. Hedduu galatoomaa jechuudha. Ijoolleen baay'ee dhubbattanii tulaa kee afootti kaameeraa godhadhu mana keetti immoo sa'a 24 quraana banadhu kaan immoo ijoollee kee hodhuutii yoo dandeesse mana arabaatti isaanuma faana taa'inaan jettanii jirtu. Yaanni kun hunduu jaalalaa fi kabaja naaf qabdanii anaaf waan yaaddanii fi galatooma isiniin jechuu barbaada. Galanni kiyya daangaa hin qabu. Rabbi immoo rajjazaa keessan isiniif haa kaffalu jechuu barbaada. Jaarsi namtitti hedduu dararamaa jira jechuudha. Daa'ima isaa wajjiniin ijoollee lama qabanii ijoolleen lachan isaaniiyyuu xixiqqooleedha. Agas waan of beekanii of danda'anii jiraatan miti. Akkuma beekamu haadhaaf abbaa malee daa'imti hin toltu kun beekamaadha. Anaanis immoo nama hedduu jaarsummaa natti erganii nama gurguddoo natti erganii ani immoo nama tokkos dhagahaa hin jiru jechuudha. Namticha kiyyallee kadhatanii maaliifiyyuu mucattii kana nuuf kadhadhu nuuf haa baasiftu ishiin nagaa buusuuf haraara buusuuf dhufte malee dhara takkallee hin qabdu uumaa yaaddee sin dhufne jechaa jiranii jechuudha. An dhara yaaddee keerii yaaddee wanti nagalchu takkallee hin jiru jechuudha asirratti. Namtichis immoo isin waliif nama tokkodha afaan tokko haasoftanii durumaan durseeyyuu waan kana kan ishiirratti yaade araba yookiin saba biraa miti sabuma keessanii ammallee immoo ani mucattii kana akka intala kiyyaatti akka nama tokkootti cinaa dhaabbatu malee kana godhi sana godhi jechuun hin danda'u. Ana caala isintu walitti dhiyaata jedhee inni ofirraa buuse gara kiyya deebisee jechuudha namtichi waan namtittii shanaffaa kanaa jechuudha. Anis immoo wanti fedhe yoo dhufe ishiidhaaf waan laafu takkallee hin jiru jechuudha. Maaliifiyyuu ergamumaaf dhufte malee toliif hin dhufne. Ani akka nama safaadhaatti yookiin akka tuffii tokkotti na laalte ani waan ishiin goote sana hunda jechoota ishii hunda dhiiseeyyuu gara dalagaa kiyya deemaa tuffiidhaaf bakka dalagaa kiyyatti na eegde. Ani immoo bakka ishii madaala jedhee yaade geeffadhe jechuudha. Namni na tuqee na dhiise namni natti dhihaannaan ammallee lubbuu kiyyaaf waan sodaadhuufu abbaa fedhee yoo ta'e ani poolisumatti bilbilee ofirraa qabsiisuu malee
awwaannan nama faana wal lolee wal arrabsaa ooluuf takka illee hin jiru jechuudha. Akkuma beekame magaalaa kana namni dhufu yeroo baay'ee biyyarra ni beektanii namoota muraasa malee bishaan irra dhufa. Torbee kana kunoo argaa jirtanii ijoollee bishaanitti dhumaa jirtu jechuudha. Maatii kiyyaaf dabarsaa yookiin immoo ofii dabarsaa jedhanii yaada guddaa yaadanii bishaan eessa isaan geessu hin beeknetti nam'anii nama meeqa dhumaa jira jechuudha. Waan keeriidhaan hojjetannee nuuf taraaf isaan kunoo sharrii xaxuudhaaf biyya meeqa kutanii dhufanii namallee asitti dararanii ofillee dararanii jechuudhaan immoo namoota kanaaf waan hin gaddu takka illee hin jiru jechuudhaan asirratti waan isiniin jechuu barbaadu isiniin kunillee akkuma isiniin jedhe yaada hedduu naa kennitanii yaada keessanirraas waan baay'ee baradhe yaada keessanirraas waan hunda sirreeffadha jechuudha. Kana sana jechuun hin barbaachisu waan isin naa barreessitan sun anaaf iccitii hedduu naaf qaba jechuudha. Nama magaalaa kana keessa jiraatu damaana jechuun waasii akka waasiitti nama mana qabu nama maatii qabu araballee haa ta'u waasii sii goona akka ishiin shanaffaan kun silleen tuqnee haa baatu jedhanii na kadhataa jiran. Ani immoo morma kiyya cita malee kanatti siin galuu har'a baatee ana kana yoo harka biraan na balleessiste maal beekaanan isaan amanee achiishii baasa ilmoo kiyya mana kiyya soo jette maa dura erga manaa dhuftii jechuudha. Gaafanii du'uuf ka'u sana maa biyyummaan oromummaan ishiitti mul'ate hin dhufin dhageessanii kun isiniif haa galu. Isinitti kan himataa jiru kun amman yaada mataa keessanii akkanaaf kennitaniif jechuudhaan garuu waan fedhee soo uumame akka ishiin achi baatu hin godhu. Jaarsi ishiis maraatee utaalee waan na godhu takka hin jirani. Namuu seera harka jira waan seerri qabate immoo suutumaani malee takka waan ta'u takka hin jiru jechuudha. Kan ijoollee kaanii ka arfan sanaallee guyyaa 2 booda jedhamee jira jechuudha. Ijoolleen ammallee amanaan jiranii kan dura qabaman sun amanaan jiranii in amaniin ammaaltu nagalchachumatti shaman malee namni isaan baasu takka illee hin jiru. Kanas ta'ee sana egaa samoona kan isin narraa badeef namni narraa citaan jiru bilbilaan natti bilbilanii nama natti erganii kaan godhanii ani garuu abadan yoo feetan namummaa kiyya na jibbaa oromummaa kiyya illee na intinii jedhaa malee na kaaduu dandeessu malee ani namoota kan abadan isaan baasaatti hin jiru keessattuu kan niitii shanaffaa sana jechuudha. Innis dhirsi ishii yoo ta'e asii achi bilbilee magaalaa keessa akka saree maraatu abbaan sabkee barammaaf na bira hin jiru dalagaaf magaalaan ala jira isa hundatti bilbilanii waan isaan hin jedhin hin jiru jechuudha. Abbaan sabkee barimmoo kabajaa walii goona malee namni yoo si tuqee afaan baniiti namni sirratti haa fincaanu naan hin jedhu. Kanaafiyyuu ani immoo ofirraa dhoowwaa jechuudha nama kana. Waan nafee tafa malee dhugaa kiyya qabadhe sanarraa uman deebi'u isiniin jechuu barbaada. Mee asirrattan badiin kiyya maal nama hin geenye kunoo ni agartanii magaalaa kana keessattani bakka utaalcha isaanis bakka haflaa isaanis bakka maalii isaanis takka irratti mul'adhu nama kana. Yoo namni du'e hin dhaqa yoo namni dhibame ni gaafadha yoo namni dahe ni gaafadha. Kanarratti malee ani bakka ho'ii fi bakka utaalchaa sana takka hin jiru. Maaliifiyyuu namni biyya kanaa walumaa ciiseen bulu maalumaaf namnuu dalagatee ol galaa maalumaaf dhirsaaf niitiin walii galaa isinitti jedha namni biyya kana inuma aada bakka jiruu isaa dhiisee jiruu namaa akka waan jiraatu har'a maal nyaatte har'a maal uffatte har'a eessa oolte kana namni magaalaa kanaafiyyuu ani waan isaaniif godhu takka illee hin jiru. Isinis badii keetii yoo jettan natti murteessa namtittiin kun yoo achii baate ammallee waan biraa balleessiti malee wanti ishiin tolchitu takka illee hin jiru. Maaliifuu isaan wal gurmeessanii rabbitu amma salphinarra isaan dhaabaa jira malee wal gurmeessanii hojii cimaa hojjetaa jiran. Kana beeka. Innaa ijoolleen takka immoo ni jirtanii ijoollee koomantii amma kanaa keessaa koomantii tokko lama argee jira. Ati jiruu kee hin jiraattu jiruu namaa dhiiste jiruu keessa rabbi haa diiguu jechuudha warreen akkasnaan jettan kashlabbee warra jalee isaaniitu naa barreessa malee namni keeriin naa barreessan jiru barreeffama kanaa jechuudha nama fakkeessituu fi gantuu warra siiriitu kana barreessa an jireenya nama kam keessa galee ara rabbi sinaa laaqu ijoolleen akkas jettanii barreessitanii ani nama na tuqe baalagee natti dhufte ofirraa deebisa malee afaan kiyya banee taa'ee arrabsamuu taa'ee akka nama kaanii ta'uu qaba
ammallee ani takka takkaan kan na dhufe rabbi kiyya wajjin ofumarraa deebisa malee nama kamiifuu harka hin kennu. Namtichi ishiis jechaadha namtittii hidhamte kana na doorsisuu barbaadanii nama takkan sodaadhu nama ni kabajaa dhiira ta'e dhalaa maal nama of hin kabajne uuman kabaju. Maal anis nama atis nama yaani dubartii fi dhiira addaan baa'uu malee nuti baatuma sagal garaa keenya yaa abbe as bahiiti natu migaa wallaalla innaa sana jechuudha akkuma niitii keetii atis niitii keetti dabalamuu yoo feete jechaadha warri magaalaa kanaa ni jirtanii ni beektanii shirshirraa godhaati namticha bira akkanaa ga'u naaf godhaa jechuudha ana kophaa na doorsisuuf umaan qabdu haati sabkee bara amma jaarsi biran jiru hin doorsisnaa akka namoota kaanii nyinyi jechaa olti mee na tuqeti dhiiraa dhiirummaa kee gaafuma sana arginaa jechuudha annamuma kamuu akkasiniin jedhe abbaa fedhe yoo ta'e dhugaa isaatiin yoo dhufe dhugaan hin deebisa kijibaa immoo kijiba isaarratti kutee bakka seeraa dhaabaa hin sodaadhu ni kabaja malee nama kabajaa kiyyanarraa fuudhanillee kabajumarraa fuudha. Niitiin kee gaafa baatee halalalala jettu sana niitii kee adabachuu niitii kee mana gorfatu amma niitii kiyya jedha akka niitii nagaa manaa qabu liixii manatti siyaana quyaaboo. Ani wanti nagalchu tokko hin jiru namni ilmoo isaatiif yaade gajjedhee ilmoo isaa guddifatu malee namatti shiraa fi maal yaaduun hin barbaachisu ture. Osoo hin ta'in ture iyyatu. Amma immoo eega ta'e andamanaa miti waan numa fedhe yoo na fiddanuu sin amanii waan isin baasaa jiru takkallee hin jiru. Shanan keessaa immoo ka amma dhumarra qabamtee afaan bantee waatsaabiidhaan iimoodhaan maaliif na jeeqxee afaan bantee na ergite mana kiyya kabajaan kan taa'u si foolee si fide gaa rabbi kiyya si fide rabbi kiyya fidee miila kiyya jala si kuffise. Kanaafiyyuu annama kamuun dhaga'u jechuu barbaada sirratti waan sammuun kiyya naan jedhe waan keessi kiyya na hajaje waan naa ta'a jedhee yaade godha malee namni na doorsiseef namni natti otaaleef namni olii gadi odeesseef asiin ni dhagaa asiin ni ganna akka yeroo mara isiniin jedhu kanan dubbiin kiyya isinis egaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya yaada kiyya kana hunda dhaggeeffadhaatii isinis nama dhugaatii ijoolleen hedduun na hordoftan na deeggartan yaada kiyya irratti waan hunda na gargaartan yaada dhugaa koomentii dhugaa naa barreessaa isiniin jechuu barbaada. Ani kun anaaf gara jabummaa miti. Ilmoo qabdaatis garaan jabaatiin namni naan jettanis hin dhabamtanii garuu immoo anaaf maal yaadaniif akkuma argitan akkuma dhageessan ilmoo kiyyaaf maal yaadani ani ilmoo nama kamiitu akka miidhamu arguun fedhu garuu immoo warri ana dhufan sun anaan na ajjeechaaf dhufan malee na fayyisuuf hin dhufne kanaafiyyuu ani immoo nama kamuu ni ajjeesa yookiin summii laadhaaf yookiin siiriitti godhaa yookiin akkas osoo hin taane namni kamuu hojii isaatiif badii isaatiif qixaatii isaa argatuu qaba jechuudha. Kanani jechi innaa ijoolleen as jalatti deemtanii ijoolleen lama sadii bararoon immoo afaan bantanii afaan bakka takkan kennu nama takkaaf jechuudha. Amaaliif ijoolleen na kabajan hedduutu jira. Ijoolleen na jaalatan hedduutu jira. Ijoolleen yaada gaarii naaf kennan hedduutu jira. Kanaafiyyuu gocha kiyyarraa jecha kiyyarraa duubatti namni na deebisu hin jiru. Ammas immoo abbaan fedhe dhufee na kadhate anniitiitti kadhumaa kana ka'aa kira osoo nan ilaalu fira fakkaattee na nyaatu dhufte immoo uuman gadhiisu. Feetu abbaa manaa ishee wajjin walitti dabalamtee maatii ishee wajjin teessee mana hidhaa isheetii kobzii isheef zabaadii ishee nyaattee haa jiraatu. Silayyuu nama kaayyoo miti. Osoo namni kaayyoo qabaate nama namaa miidhuuf hojii kiyya jedhee magaalaa kana keessa hin faca'u ture. Hojii fi miti isaan kan dhufan nama balleessi. Namatti siirii dalaguuf namni siirii dalagu yeroo isiniif fakkaata malee faayidaan qabu. Osoo dafqitanii mana namaa dalagdanii yaa rabbii kiyya fayyaa naa kenni jettanii fayyaa keessan kadhattanii hojjettanii barakaa naa kenni jettanii silaa yaa salaam. Garuu namni keenya kana yaadu ani dubbii baay'isuus hin barbaadu. Kanumaaf isinirraa badee hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa akkuma isiniin jedhe koomentii nagaa waan godhi jettan isinnaaf barreessaa. Garuu isiniin kunu yaa waan koo hiiki ilmoo ishiitiif jecha atis ilmoo qabda yoo naan jettan wallaahi ani
kana isin jettan kanallee dhaga'u wal jibbinaa wal dhabna malee isin faanallee jechuudha. Qufaan xiqqoos na qabee jira aaris niin qaba. Namoonni waan akkasii beekan guutuun na jala deemanii ogguna karatan xiqqoo niin aara. Hundaaf iyyoomaa jechuun galatamaa jiraadhaa bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu. Inshaallah biiznillah viidiyoo haaraan wal arginaa. Agarsiifuu turtii gaarii isiniin jedha.